faawunteeni qaba. Eeka. Kun reestooraantii mitiire. Kun reestooraantii mitiire. Garanas reestooraantii. Kunis reestooraantiidha. Kanarra mooddoo namni taa'ee bashannanuudhaaf faawunteen eddana jira jechuudha overall. Kuni kan turedha. Kan asitti hojjenne. Garuu inni gararraa akkuma turedha rookiidha. Kuni waafil istiraakteriitiin hojjetame kun. Namni asitti suuraa ka'u fa'aa kan imaajina. Dhaabbatee namni suuraa akkasittiin ka'a jechuudha. Gaafa suuraa ka'u. Kunis akkasii. Mallattoo gaarii ta'a ammoo kun. Piroojeektichi baay'ee komplikeetididha. Inni tokko laandiskeeppii isaas similaaritii envaayiroomentii wajjin qabus amma biqiltuun dhaabni kun waan dhaabni kun pirooporrii irratti hojjechaa jira jechuudha. Dhagaa addaati kun. Dhagaa addaati. Amboo kun dhagaa ambooti kun. Lakki Harar. Kunillee ilaalama giriinii gochaa jira jechuudha iddoo faawunteeni fageenya. Kun akka giriiniin dhaabata jechuudha. Kun dhaguma tuntuqiin dabarre kana agartee kun lafama. Asirratti amma baay'ee waan ka'anii jiru kana keessatti amma kaalcharii biyyaa kan agarsiisanii waan hunda kan agarsiisan as keessatti uumamu jechuudha. Overall piroojeektiin isa baay'ee kiritikaalidha. Bishaan kunis kana keessas bishaan jira. Faawunteeniin jira. Jira. Kana keessaan bu'an jiru. Mootaan immoo waan tokko. Namni amma bakki kun bishaanii asiis immoo bishaan sagalee bishaanii dhagaa. Bakka itti namni miira isaa dhufee gammachiisu. Miira gammachiisudha. Iddoo itti mataafataa inni dubbisanidha. Iddoo ma jedhanidha. Waa baay'ee tokko keessa. Iddoo kanan ta'a jechuudha namni taa'e. Part of the restaurant jechuudha kun. Yookiin akka kaaffee wayii. Akka kaaffee achirra jiras asii sarbii godhu garuu asirratti baay'ee nama kawaayitii ta'u. Nama baay'ee amma dana kana dhaggeeffachuu barbaadu sireen artificial sireewwan jiru akkasaan ta'anii asirra taa'ee mataafa dubbisaa homa dubbisaa bootaa kana kawaayitii godhiitiin irraa cufaa jedhee namni asiin darbu aksesii karaa gajjalla akka darbu godhama. Waa baay'ee mijaamu. Bootaa waa tokko ta'anii akkatti qorannoo godhanii waa tokko godhanii. Kun immoo akka naachuraal luukii dhagaa isa fakkaatu kana artifishaaliidhaan gubbaarratti hojjechaa jirtu. Akka wal fakkaatee miiruma naachuraal ta'e wayii. Teknooloojiin tokko kan hambifne hin qabnu biiljiig manaajimeentii ijaarree siistemii mibbaalaallu. Waan hunda already eessara teessee awutleetii ilaaltee hunda ijaarree siistemii biiljiig manaajimeentii kontiroolii akkatti gootu waan hunda qaba of keessaa jechuudha. Water activity fa'aa maal fa'aa yaaddu namni yeroo baay'ee biyya kana keessatti riizoortiiwwan hojjetamanii bishaanuma qarqara ta'uu malee bishaanicha irratti baay'ee namni fayyadamu hin jiru. Yoo baay'ee activity kun amma bootii gara 4 ajajneera. Elektirikiitiin nama 12 kan baatanii nama 15 kan baatu jira. Darbees immoo water jettoon immoo nama 4 qabatanii jiru. Jet skiin fa'aa jira. Skiin fa'aa jira jet skiin jechuudha jira. Isaan nama ajajneera. Kuni bootii karaa yaabbatanidha kun. Kun Migajjallaa islaabiin kun. Kun amma asirra islaabiin hin jiru lafadha kun lafarra jira. Lama ol baanee dhufnee lafarra jira. Lafarra jira. Laafii agartee amma koloniin kun waafil istiraakcheriitiin darbeeti insaas agarsiisii qabdu baate isa sanatu baate. Kun lafadham ol kun rookiin jiruun kan lafa hundisaa kun. Kunis already abaaboon irra dhaabameera. Dhaabameera. Kun amma lafa isaa bichaa warri kun fixanii ba'uu jechaadha. Warri kan hojjetu kun lafa isaas fixu. Piroojeekticha Gamshuu Bayyanee konistiraakshanii matu ijaaraa jira moo kontiraaktarii biraati? Kunumadha. Kolonoota kana. Kolonoonni kana waliin uffatanii amma agartee amma garsiitti kulli kanaatiin uffatu. Kunillee agartee simitirii kanaatiin uffatu. Kun kana uffatu dhumee jechuudha. Asii ol gizee ilaaltu gaa piroojeektii kana fakkaata. Liiftiin kubbaa kun jiru immoo baay'ee guddaa. Siree meeqa qabaata walumaa galatti? Dimchaashumatti 240 akkas qaba. 240. Resort size. Babal'aa jechuudha. International standard. By the way, not only the resort bichaa miti kun. Kuni resort is a 5-star hotel jedhamee jira. Because kun investment guddaadha, project guddaadha. Resort size kan jedhamu kuni similitiriin isaa isa gararraati kanaa gadi hojjetame kanadha. Sanaa ol amma biraadha. Kanaa ol kan jiru guututti
Standardii hoteelaati. Hoteeluma kun jechuudha. Karaa kanaanis reestoorantii, karaa garasiinis reestoorantii. Kana jidduu immoo sheediin hojjetamu jira. Gaafa roobni jiraate akka hojjetamu jira. Gidduutti namni akka walii gadi deemuu danda'u. Kun AC systemii qaba, sprinkler systemii qaba, building management systemii qaba, IT systemii qaba, kaameraa systemii qaba. So inni ammaa kun dhumee cufame jechuudha. Koornisiinsa cufame. Kun cufame. Lemon grassiidha. Lemon grass. Hundi kun haala kanaatiin fudhatamaa jechaadha. You know, imagine ganama kaatee riba jettee ganama riba jettee hogguu gadi baatu. Asiin kanatti ilaaltu biqiltoota bareedduudha. Bishaan bareeda. Egaan daawwattoota keenya bakka kana dhuftanii yeroo bashannantan miirri akkamii akka isinitti dhaga'amuu danda'u ammuma irraa tilmaamuu hin danda'ama. Namni hojii isaa hojjetee dadhabee boqochuu barbaadu, xiqqoo relax gochuu barbaadu, maatiin diyaaspooraan biyya alaa taa'ee biyya isaatti dhufee bashannanuu barbaadu bakka aara galfii gaarii akkasumas immoo bakka kunoo uumama wajjiniin namni wal quunnamuu danda'u hara baabbogayaa irratti haala bareedaa akkasiitiin waan kana hundumaa waan guuttate argachuun waan baay'ee nama gammachiisu. Ilaala amma shimbirroota jira, daakiyye jira, kunoo biqiltoota akka kana muranii yeroo urgeeffatan illee urgaansa baay'ee namatti toluu fi nama gammachiisu. Asumarrallee kanniisonni jiran ammumaa kunoo kanniisonni mataan isaanii iyyuu nyaata isaanii argachuu jalqabaniiru. Bakka kanatti immoo riizoortii kana wanti baay'ee adda taasisaa jiru keessa mukeewwan baay'ee fayyadoo ta'an akkuma isin argaa jirtan bakka kanatti kun paappayaan dhaabbateera. Bunnis asitti dhaabbatee jira. Egaa buna kunoo kan mul'achaa jiru kuni bunni asitti dhaabameera. Akkuma isiniin jedhee kunoo muuziin yeroo gabaabaa keessatti hin gaha. As keessatti akka argaa jirtan kaan kun immoo paappayaadha. Paappayaan irraa nyaatamuu jalqabaa jira. Bunni garuu haala ajaa'ibaatiin. Ilaa kunoo argitanii? Buna baay'ee guddaa, fireensaa baay'ee guddaa. Ilaa hanganni ga'u. Hanganni ga'u laala buna kana. Kanarraa kaanee gaafa ilaallu gaa riizoortiin kuni otoma ijaarsarra jiru, ijaarsi isaa guutuutti parsantii 100 otoo hin xumuramin dursanii waan biqiltootaa, waan uumama wajjin tolu, waan naannoo bareechuu danda'u hundumarratti focus godhanii hojjechaa jiru. Gaafa xumuramee dhumee manni hundi qulqullaa'e immoo maal akka fakkaachuu danda'u isiniyyuu tilmaamuu dandeessu. Kan biyyattiin qabdu biyya beeksisu riizoortii kanarratti warri dhufu immoo biyyattiin kan qabdu beeksisu ta'uu qaba waan lafa dhaabnu. Lafti keenya riizoortii ilaaluu qofatu hin ta'in lafti keenya qabeenyi keenya maal akka ta'e maal akka ta'uu qabu bataam orgaaniikii kan ta'e irraa fuudhanii ilaaluu kan ta'an gochuu barbaadu. Asitti immoo puuliin ilaalaa jiru kun bakka itti namni daakaa daaku. Bakka itti namni daakaa daaku asirra immoo iddootti agarfataniidha daakaatii ba'anii kun saddan irratti hiriironni baay'een kan hojjetaman jiru jechuudha. Because diizaayinii kana kan nuti wanti isaa hojjennu malee diiteeyil ilaalame jechuudha. Amma ekiimentii gajjallaa sana amma asii agarsiifne tokko tokkoon paampoonni jiru, homtini jiru kuni just an supply goone Jarmanii fi Ameerikaa bichaarraati jechuudha paampii keenya jechuudha. Kun hundi immoo akkatti maneeji ta'u gara fuuldura talaqeetaa irratti hoteelli kun hoteela guddaadha. Achi keessatti waa tokko akkan uumamne illee baay'ee xixiqqaaqee kun itti jira. Kun amma loobiidha agartee mitiire kastamariin gisee dhufatiin galachuudha. Loobiin asii jira. Kun immoo bootaa gasti hingidama qabayaadha afur. Nama afur takkaatti simachuu danda'u jechaadha. Tokko lama sadii afur. Cimina qabaatas. Tokkoffaa cimina lamma immoo intarnaashinaal istaandaardiidha jechuudha. Asiin galaa jechuudha namni.
asiin galachuudha. Kuni akka jirutti amma garasiitti paartii loobiidha jechaadha kun. Namni wal eeguu barbaade namni hoteela qabatee bakka taa'ee boqotu. Meetirii meeqa si oolu? Meetirii 9. 9. Ayitiin isaa jechuudha. Kanaaf G+3 ta'uu danda'a jechuudha. Meetiruma 3 iyyuu iddoo baay'eetti 2 wayii faayyuun godhu. Loobiin immoo hawwataa ta'uu qaba akka. Kanaaf namni loobii dhufe akkas dhufee asii achis dhaqee waan gadi jiru kana dhaqee bahee laatu gizee achiin galtu waan biraa argasitti hin fakkaatu. Manuma kan arginu. Mana fakkaata. Namni dhufee gizee addana ga'uudha bakka waa hojjetu. Sprinkle system. AC'n waan hundumtu galee dhumeera. Galee dhumeera amma. Persentii meeqa dhageera jechuu dandeenya? I think 78. Waanuma xiqqoo waan finishingii diddibuu. Finishingiin jira. Meeshaa gaggalchuu. Meeshaa kan galan jira. Online kan dhufan jiru. Egaa yoo rabbi nu gargaare mootummaan isa barbaaduu fi biyyi keenya immoo akka isaanitti kooppiin kun. Koopsartiituun dhufaa jira. Isaaf halkanumaa guyyaa hojjennee xumurannee yaala. Kanaaf koopsartiituudhaa fi hingaa. Isa dura geessifna jennee yaala. Akkam gurbaa? Egaa kun nama meezaniinidha. Ilaali egaa keessummaan gisee achii galuun agarta. Inni agarta. Ilaali egaa keessummaan gisee achii galuun agarta. Inni agarta. Asirras namni taa'a jechuudha. Misirra iddoo loobiidha. Maarree loobiidha kana bahee jechuudha. Kanarra namni taa'a. Biyyoo addaraa kana boqota. As immoo iyyuu miiting roomiin 4 jira. Gisee asii ba'uun isaanis immoo iyyuu bashannanuu qabu. Namni hundumtuu mana kana seene biyyoo argata. Biyyoo mataa isaa argatee deema. Kana achi immoo wiingii addaraan 4 jira addana siin jedhe. Kunis addaraashaa, sunis addaraashaa, sunis addaraashaa, garanaanis addaraashaa. Nama 800 kan qabatu miiting roomiin jira. Kumaaf 600 akka qabata. Yoo barbaadde walitti makta. Lakki kophaadha. Partitionii ta'a. Lakki 4 goota gidee gara fiirtu. Iddoo lamatti yeroo barbaadde. Garuu irraaf jala qabachuudha. Bishooftuun gaa giddu gala konferensiitti. Nama 600 qabata. Reestooraantiidha kuni. Asii qabeechaadha. Liiftiin 4 garanaan jira. Sibsaba addaraashiitti gidee ba'anii asumarra dhufaniitu as galuu jechuudha. Asirras tokko akkasuma jira jechuudha. Kanaa ol. Reestooraantii meeqa qaba walumaa galatti jechuudha? 6. Reestooraantii 6. Waan akka kaaffee qofa snaakii fa'aa buna shaayii fa'aa qofa bakka itti argatan bakka nyaanni hin jiru. Innis jira. Isa dabalatee ijaamoo kophaadha. Lakkisa dabalatee isa ala. Kophaadhaan. Overall kana fakkaata wantichi addana jiru jechuudha. Gama addaraashni guguddaan kan jiru kun amma working spaceidha. Addaraashni 1 2 3 4 jira. Shanaffaan kana tokkommoo. Lamma gartee makiinaan achiin galeetu asirra naanna'ee dhufee nama sitti buuse inni kaan as dhaabata inni kaan immoo bu'ee kana jala gala. Meengeetii isaas ilaale manni ol ka'ee seen hunda jiru. High standard. Finfinneetti piroojeektii guddaadha kan qabdu kan real estate. As immoo piroojeektii guddaa jedhamu riizortii hojjetu. Kana hundumaa geggeessuun garuu akka nama dhuunfaa tokko of danda'ee jiru tokko. Yeroo isaas eessaa fiddaa, humna isaa eessaa fiddaa akkamittiin maneeji godha? Weel egaa humni waaqaati garuu yeroo hunda hojjedhatti itti yaadde hin hojjetta. Yeroon hin dhabamne jechuudha. Hin dhabamne yeroo. Namumatti yeroo dhabsiisa bari. Ati waaqa isii kenna galgala sa'aa 6 7 rafnaan hin si ga'a. Kan kanarraa hafe daqiiqaatti shallagdee hojiirra oolchuu danda'uu qabdu. Ganama meeqatti kaataa riba? Ani sa'aatii 11tti nan ka'a. 11tti ka'ee xiqqoo jiimii sochocho'a. Tokko akkas tokko 12 walakkaa akkas kursuma qammaseen ba'a. Otoo hojjetaan hin galiin ani sa'aatii 1tti galeen sa'aatii 2tti maganatti hojii baay'ee kiliirii godhee waa biraa yaadachuu. Akkasii. Xeebaatee gara sa'aatii murufte. Akkasii. Asii bu'a namni jechaadha. Garasitti bishaan ilaalaa deema. Okay. Garanatti. Akka ilillii jechuudha. Ililliin paaroobikiitiin ijaarame. Isan jedhanii waggaa 15 duraa jiru. Bakki kun immoo bal'aadha bakka namni yoo bu'es loobiidha kun mataan isaa. Soofaan jira, homti jira. Namni as boqotaa taa'ee hojjechuu danda'a. Namni ruumiidha. Keessummaa simachuu barbaadu, bakkeetti simachuu namni barbaadu.
Egaan akkuma argitanii riizortiin baay'ee bareedaa fi dinqisiisaa ta'e kuni Ilillii Grand Real Estate fi akkasumas Ilillii Hotel kaanillee kan ijaarsisaa jiru kana fakkaatu ture. Egaa riizortiin kun gaafa xumuramee bakka hundumtuu bakka qabatee waan ajaa'ibaa arguudhaaf deemtu ammallee progressii jiru yookiin haala hojii itti aanee jiru deebinee kan isin agarsiifnu ta'a. Maarree warreen abdii yookiin yaada ijaarsaa wantoota adda addaa qabdan hedduun keessan kottaatii bakka kanarraa baradhaa. Keessumaa dhugaa dubbachuudhaaf akkaataa obbo Gamshuun ittiin Projektii isaa geggeessu baay'ee ajaa'ibsiisaadha. Egaa nutis kana booddee dhimmoota biizinasii wajjin wal qabatan dhimmoota haala hojii nama barsiisuu danda'anii fi dhalootaaf dargaggootaaf fakkeenya ta'uu danda'an baay'ee isaanii gara keessaniin geenya hanga xumura qophii keenyaatti nu waliin waan turtaniif ulfaadhaa jedha.